Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa kan hordofaa jirtanu weertuu miidiyaa Itoophiyaa Egereeti. Sagantaa keenya kana keessatti immoo dhimmoota garaagaraa kaasuudhaan kan isin wajjin turtii taasisnu ta'a. Har'aaf ammoo miidiyaa kana saaqaa jirra. Saaqinsa kana wajjin wal qabatee ergaan sagantaa kanaa yookiin immoo weertuu miidiyaa Itoophiyaa Egeree maal akka ta'e dhaggeeffannee walitti deebinaa. Hammasitti turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Ajera galaba amadim misamani lumudu anolle horidu anolle ma wajibbanamni adara ya rabbi miidiyaa Itoophiyaa Egereeti. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin dhimmoonni hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi amantaa biyya keenyaa fi addunyaa ni dhiyaatu. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin yaadonni garaagarummaa malee tamsa'u. Madaalliin yaadotaas itti mirkanaa'a. Biyyi abbootii keenyaa kan ijoollee keenyaa akka taatuuf ni hojjanna. Sagantaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egeree afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin torbanitti isin bira ga'u. Itoophiyaan Egeree biyya nuti itti sooramnu, ijoolleen keenyas soorama nu baasan, akkasumas biyya injifattuu taatee akka itti fuftuuf ni hojjanna. Mul'anni keenya dhaloota darbee fi dhufu gidduutti riqicha ta'uudhaan Itoophiyaa carraaqqii fi yaada ijoollee ishiitiin misoomtee hundaaf mijattu uumuu fi dhalootaaf dabarsuu, aadaa wal kabajuu, wal danda'uu, wal qixxummaa, bilisummaa, keessummaa simachuu fi kunuunsuu ijoolleen ishee ittiin beekaman deebi'ee ijaaramee dhaloonni egeree kennaa kanarraa fayyadamaa ta'ee arguudha. Yaadotaa fi ergaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin darban akka hordoftan, namoota biroofis akka qooddan kabajaan Ajera galaba amadim misamani lumudu anolle horidu anolle ma wajibbanamni Tole egaa kabajamtoota keenya ergaa miidiyaa keenya simbiraan geenye jirra. Egaa kanatti aansuudhaan immoo ergaan miidiyaa keenya eega dhaggeeffanneen booda akkuma sila isinitti himetti baniinsa keenya irratti jirra jechuudha. Guyyaa har'aatti baniinsa keenya kana wajjin wal qabatee keessummaa kabajaa tokko simbiraan gahuudhaaf kan qabannee jedhanidha. Keessummaan keenya kabajaa guyyaa har'aa obbo Nugusee Girmaa jedhamu. Mee obbo Nugusee Girmaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha miidiyaan barbaachisaa akka ta'e hundumti keenya kan irratti walii galuudha. Haa ta'u malee kaayyoo fi mul'atni miidiyaan kun qabatee ka'e kun maali laata jettu mee gama keessaniin? Galatoomi Taariku guddina biyya keenya keessatti nageenya biyya keenya keessatti tokkummaa hawaasaa cimsuu keessatti gahee mataa keenyaa taphachuuf karaa danda'amuun karaa yeroonis humnis hayyameen gahee ofii ba'uuf karaa kanaan dhufuudhaan guyyaa har'aa immoo yaa xiqqaatus yaa guddatus sadarkaa kanaan saaquuf carraa kana argachuu kootiifis baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Akkuma beektu Taarik biyya kana keessa karaa tokkoonis karaa biraatiinis waan baay'eedhaan kan hirmaannu dhimma amantaatiin wal qabatee, dhimma hawaasummaatiin, dhimma dinagdeetiin, dhimma siyaasatiin wal qabatee taateewwan biyya kana keessatti karaa adda addaatiin ta'an keessatti ni hirmaanna. Hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo jiruuf jireenya keenya keessatti wantoota murteessoo ta'an kanneen asiinis achiinis goonee keessatti hirmaanna. Egaa karaan gahee lammummaa keenya ittiin baanu keessaa tokko jedhamee kan filatame miidiyaadha. Miidiyaan kun immoo egaa akkuma ammaati reefu kaastes wiirtuu miidiyaa Itoophiyaa Egeree jedhamee maqaan isaatis abdii boru biyya kana keessatti
gama hundaanuu jiru milkaa'ina gama hundaanuu jiru nama keessatti horu qabatee kan dhufedha. Abbootiin keenya waggaa dheeraa of dura yaadaniitidha hojjechaa kan turani. Akkasitti waan hojjetaniif har'a geenye biyya kanas naannoo kanas irraa dhaallee keessatti jiraachaa jirra. Nullee immoo jireenya guyyaa guyyaatti jiraannu bira dabarree fageessinee ilaaluudhaan guddina biyya kana keessatti, nageenya biyya kanaa keessatti, tokkummaa hawaasaa keessatti gahee mataa keenyaa taphachuun soogidda ofii jettu mi'aayi akka waan jedhamu san ta'a waan ta'eef dirqamaadha jechuudha Taariq. Kanaaf miidiyaan Itoophiyaa Egeree miidiyaa hawaasaa ta'ee hanga ammaatti miidiyaalee sooshaal miidiyaa, onlaayin miidiyaa jiranirraa karaa adda ta'een hawaasa giddugaleessa godhachuudhaan duudhaaleen, aadaan, falaasamni hawaasaa biyya kana yeroo baratanis yeroo hin baranne keessattis yeroo ijaaramni caaseffamni ammayyaa jirus yeroo hin jiraanne san keessattis biyya kana ijaaranii utubanii har'aan ga'uu wantoota ittiin danda'aman san fuulduratti fidanii yaada madaalawaa gabaarratti dhiyeessuudhaan hunduu bitatee itti fayyadamuu akka danda'u gochuudha. Kanaafuu gabaabumatti miidiyaan Itoophiyaa Egeree miidiyaa duudhaalee hawaasaa giddugaleessa godhatee dhimma biyya kanaa keessatti gahee mataa isaa ba'uuf hojjetu ta'aa jechuudha. Kuni ofii keenya jennee hojii hojjennuudha. Dhugaa dirreetti fidanii iddoo gabaatti fidanii hunduu irraa akka bitatu hunduu yaada mataa isaa fidee biyya kana keessatti gahee mataa koon taphadha jedhee kan yaade hundi isaa dhufee dirreetti yaada isaa gabaatti dhiyeeffatee itti gurguratu bal'inaan guddachaas deemee biyya kana keessatti seenaa kaleessaa bakkatti deebisaa deemuuf bilisummaadhaan loogii tokko malee miidiyaa hojjechuu qabu jedhee akka nama tokkotti kanan yaadudha. Akkuma beektu miidiyaan humna guddaadha. Mootii afraffaadhas jedhu biyya lafaarratti dhuguma. Biyyi lafaa yeroo ammaa kana sadarkaa addunyaattis yoo fudhatte raakama guddaa keessa kan galle miidiyaadhaan. Miidiyaan tuulii yookaan meeshaa hojii baay'ee ittiin hojjechuun danda'amudha miidiyaan. Garuu meeshaa hojii baay'ee ittiin hojjechuun danda'amu kana karaa dogongora ta'e nama qajeeloo hin taaneen immoo yoo hojiirra oolu dogongorri inni hojjetus haguma san sadarkaa addunyaatti dhiibbaa guddaa kan geessisuu danda'u. Kanaafuu miidiyaan humna qabeessa, miidiyaan mootiidha, miidiyaan aangoo qabeessa, waan baay'ee sirreessuu, waan baay'ee ittiin hojjechuun ni danda'ama akka waliigalaatti. Kanaafuu karaa miidiyaa kanaan dhimma biyya keenyaa keessatti tumsuuf waan diigan gara ijaarsatti jijjiiruuf hojjechuun tokkummaa hawaasaa irratti hojjechuun dhufuun waan xiqqoo akka lammii tokkotti biyya kanaaf gochuu qabnu keessaa isa tokko ta'aa jechuudha. Karaa biraatiin miidiyaan Itoophiyaa Egeree mul'ata mataa isaa qaba. Kaayyoo mataa isaas immoo qaba. Gabaabumatti ibsuuf Taariq yeroo ammaa kana akka biyya keenyatti isa afaan Ingiliffaatiin generation gap jennu kun abbootii keenya duraanii fi dhaloota amma jirru kana wal bira qabnee yoo laalle really generation gapin ifaan ni argina. Sanuu yeroo haalli mijataa jiru, yeroo saayinsii fi teekinooloojiin itti guddatee itti babal'atee jiru, yeroo addunyaan gara mandara tokkotti deemaa jirtu kana keessatti wanti dhaloota ammaatiin ta'aa jiruu fi wanti dhaloota kaleessatiin ta'aa jiru gidduu
garaagarummaan ifaanidha kan mul'atu. Kaleessa abbootiin keenya carraa dhaloonni amma jiru kun argate hin arganne. Saayinsii fi teekinooloojiin hin babal'anne. Wanti baay'een isaa murtaawaa ture. Yeroo san keessa abbootiin keenya biyya ijaaruu keessatti, nageenya isaanii mirkaneeffachuu keessatti, tokkummaa isaanii cimsachuu keessatti, dhaloota biyya isaanis dhaalu ijaaruu keessatti gahee wayinuu bakka hin buune taphatanii ture isaan. Santu biyyattii tana har'allee rakkoo guddaan qormaanni guddaan jiraatus dhaabbattee akka jiraattu kan taasise bu'uura kalee abbootiin keenya teechisan sana. Kanaafuu dhaloota kaleessatii fi dhaloota ammaa gidduu gaappii jiru, qaawwa jiru kana riqicha ta'ee duuchuuf miidiyaa hojjetudha. Miidiyaan Itoophiyaa egeree. Miidiyaan Itoophiyaa egeree miidiyaa karaa hawaasummaatiin, karaa dinagdeetiin, karaa amantaatiin, karaa siyaasaatiin dhaloota darbee fi dhaloota jiruuf dhufu gidduu jiru kana duuchuuf miidiyaa kaayyeeffatee hojjetu ta'aa jiru. Miidiyaan kun. Mul'anni miidiyaa Itoophiyaa egerees akkuma duratti ergaa miidiyichaa irratti darbe san taariik dhaloota darbee fi dhufu gidduutti riqicha ta'uudhaan Itoophiyaa carraaqqii fi yaada ijoollee isheetiin misoomtee hundumaaf mijattu uumuu fi dhalootaaf dabarsuu kennaa wal danda'u, wal qixxummaa, bilisummaa, keessummaa simachuu fi kunuunsuu isheen yaadaaf carraaqqii ijoollee isheetiin deebi'ee ijaaramee dhaloonni dhufu sun immoo irraa dhandhamatee arguudha. Dhaloota kaleessatii fi har'aa gidduutti riqicha ta'uudhaan seenaa biyya kanaa keessatti walqixxummaan, tokkummaan, misoomni, badhaadhinni kaleessa jiru sun ammallee carraaqqii fi wareegamummaa ijoollee isheetiin bakkatti deebi'ee dhaloonni dhufu sun irraa fayyadamee arguudha. Mul'anni miidiyaa Itoophiyaa egeree. Dhaloonni dhufaa, dhaloonni hin darba. Dhaloonni dhufu dhaloota darburra wanti inni dhaalu dachee qofa ta'uu hin qabu. Aadaa, safuu biyyattii tana utubee ijaaree jiru sanillee irraa dhaaluu qaba. Wareegamummaa abbootiitiin qabsoo hangafaatiin quxisuun jiraachuudhaa qaba. Abbootiin qabsoo isaan eegalan hangafoonni qabsoo xumuranii ijoolleen nagaadhaan, ijoolleen tokkummaadhaan, ijoolleen misoomaan utubamanii ijaaramanii biyya isaaniis ofis sadarkaa addunyaatti dorgoma sadarkaa isaan taasisan miidiyaan Itoophiyaa egeree mul'ata kanaadha qabatee inni kan hojjetu jechuudha. Taariik gabaabumatti. Kanaafuu dhaloota darbee fi dhaloota dhufu gidduutti miidiyaa riqicha ta'ee qaawwa dhaloota lamaan kana gidduu jiru duuchuuf hojjetudha jechuudha. Galatoomiin taariik. Tole, Obbo Gusee guddaa si galateeffannaa. Egaa akkuma ati kaaftetti dhaloota ammaa fi dhaloota duraanii gidduutti daandiin jiru yookiin riqichi jiru cabuun isaa akka biyyaattis kan nama gaddisiisudha. Akka nama tokkottis yommuu yaaddu gara fuulduraatti carraan biyya keenyaa maali yommuu jettu baay'ee kan wal nama gaafachiisudha. Kanaaf immoo tokkoffaan miidiyaan deebisee kan ijaarudha, miidiyaan kan diigudha. Theorii hypodermic needle theory kan jedhamu keessatti miidiyaan akka lilmooti. Waan lilmoon akkuma uffata urtee seentutti miidiyaanis akkuma sana qaama namaa cabsee kan seenudha jedhee lafa kaa'a. Keessattuu miidiyaan kun egaa kaayyoon isaa mul'atni isaa kana yoo ta'e carraa abbootii keenya duraanii fi nu gidduu jiru
dildiyee cabe yookiin immoo riqicha cabe sana deebisanii ijaaruu keessatti gaheen isaa guddaa akka ta'e kan irraa hubanneera. Guddaa isin galateeffanna. Mee haa ta'uuti falaasamnii fi soonaawwan miidiyaan kun qabatee ka'e hoo maali laata gama keessanii maal jettume? Falaasama ofiisaa qabaachuu qaba. Soonaawwan ofiisaatii kan ta'e qabaachuu qaba. Mee maal jettu isin gama kanaan? Galatoomi Taarik, egaa miidiyaan Itoophiyaa egeree falaasafa mataa isaatii fi duudhalee immoo isa esseet jennu kana mataa isaa hin qaba. Miidhaginni isaas bareedinni isaas achirraa maddaa jechuudha. Falaasafni miidiyaa Itoophiyaa egeree akkuma yaagaruun baree baagaruu sardoo jedhan san dhimma kamiyyuu kan amantaas haa ta'u, kan hawaasummaas haa ta'u, kan dinagdees haa ta'u, kan siyaasaas haa ta'u, dhimma kamiyyuu dhaloota ofii isaatii rakkoo kamiyyuu akka furatu deeggaruu, gargaaruu, ijaaruu, utubuudha falaasamni isaa. Teekinooloojii fayyadamuu waan tokko. Teekinooloojii fayyadamuun muuxannoo biyyoota garaagaraa fayyadamuun akkuma jirutti ta'ee ilmi biyyaa mataan isaa ofii isaatiin muuxannoo abbootii isaa, beekumsa abbootii isaa fayyadamee akka furatu, akka ijaaratu, akka tumsu gochuudha falaasamni isaa. Dhalootatu biyya ijaaraa, dhalootatu biyya diiga. Dhaloonni murteessaadha. Yeroo tokko nageenya harka meeshaa waraanaa irratti yoo barbaadan agarta. Dimookiraasii harka meeshaa waraanaa irratti yoo barbaadan agarta. Amantaa keessatti amantaa tokko gochuudhaan, sabummaa keessatti sabaan tokko ta'uudhaan namoonni nageenya barbaadan jiru. Riilii garuu nageenyi, tokkummaan, badhaadhinni, guddinni maddi isaa afaan tokko dubbachuu, aadaa tokko qabaachuu, saba tokko keessaa bahuu osoo hin taane sammuu namaati. Maddi waan gaarii sammuu namaati. Sammuu namaa dhaabbanni amantaa ijaare. Sammuu namaa dhaabbanni siyaasaa ijaare. Tokko ofillee biyyallee karaa itti fufiinsa qabu jiraachisu komiitir ta'ee dhaabbata hojjetu. Kanaafuu falaasafni miidiyaa Itoophiyaa egeree dhaloota ofii isaatii biyya isaa akka ijaaratu taasisuudha, deeggaruudha, naannoo sanitti tumsuudha. Ofiif osoo hin ta'in dhaloota hojjetu oomishuu, sammuu hojjetu oomishuu, yaada gara fuulduraatti oomishuu, yaada madaalawaa, madaallii yaadaa ta'uu, dirree gabaa yaadaa ta'uu, namummaan bakka akka qabaattu hojjechuudha falaasafni miidiyaa Itoophiyaa egeree. Wantoota kana gochuu keenyan Itoophiyaa hawwinu san mirkaneessinaa jechuudha. Itoophiyaa kaleessa seenadhaan seenessinu san har'a qabatamaan finnaa jechuudha. Mandara, ganda, naannoo, godina kalee seenadhaan beeknu san har'a qabatamaan finnaa jechuudha. Kanaafuu dhaloota biyya ijaaru, dhaloota mandara isaa ijaaru, naannoo isaa ijaaru, qe'ee isaa ijaaru, dhaloota rabbillee namnillee itti gammadu ijaaruudha. Falaasafni tajaajila miidiyaa Itoophiyaa eeguu. Namoonni gamoo ijaaruu danda'u, karaa hojjechuu danda'u, waan baay'ee hojjechuu danda'u. Dhaloota irratti namni hin hojjenne seenaa waggaa dhibbaa, seenaa sakandii dhibbaa ta'uu danda'a.
diigamee badee jechuudha. Kanaafuu haal duree tokko malee dhaloota irratti miidiyaa hojjechuuf qophaa'ee jechuudha karaa adda addaatiin. Dhimma amantaa, dhimma maalii osoo hin ta'in dhaloota ijaaru, dhaloota abbootii amantaatiif ajajamu, dhaloota biyya isaa of caalaa jaalamu, dhaloota raashinaal ta'e, madaallii yaadaa, madaallii jechaa dhaloota ta'e oomishuu irratti xiyyeeffate miidiyaa hojjetudha. Miidiyaan Itoophiyaa eeguudha. Dhaloota irratti kan hojjetu. Amma generation gaappiin uumame kun kan cufamu karaa falaasama miidiyaa Itoophiyaa egereetiin jennee yaadna. Sammuu namaa yoo ijaarre wanti salphaa ta'a. Maaliif dhaloonni ammaa kun abbaa amantaatii ajajamuu baachuu danda'a. Hoogganaa isaa dhaga'uu baachuu danda'a. Ofillee dhaga'uu baachuu danda'a. Because irratti karaan hojjetame karaa akka ofiin taane ta'ee jiraatu godhameetidha. Kanaafuu irratti hojjennee gahee mataa keenyaa baanee nageenya biyya kanaa keessatti, guddina biyya kanaa keessatti, tokkummaa hawaasa biyya kanaa keessatti gahee mataa keenyaa taphachuutu nurra jira. Dubbiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akka taate miidiyaan Itoophiyaa eegaledha. So dhaloota irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha kan jedhu qabanne. Kana keessatti miidiyaan Itoophiyaa egeree mataa ishee kan ittiin beekamtu immoo adda baafattee irratti hojjetti jedhu. Kanneen keessaa wantoota tokko kaasuun yaala taariif sa'aatii qabnu wajjin akkanaa deemu. Tokko namummaan miidiyaan Itoophiyaa egeree dhimma namummaatiin wal qabatee ilmi namaa hundi saayinsiidhaan kan waan baay'ee baratan ilmi namaa waan jaldeessa fakkaatarraa jedhanii jaldeessa gurraachatu Itoophiyaa keessatti hafee nuun jedhu akkana nuun jedhu. Kana fuunee ijoollee keenya barsiisna nullee jechuudha. Miidiyaa Itoophiyaa egeree keessaa tokko walqixxummaa ilma namaa mirkaneessuudha. Yoo jennu ilmi namaa amantaadhaan yeroo siyaasaa qabuun sadarkaa diinagdee irra jiru jireenya hawaasummaa isaatiin namummaan isaa osoo madaalamiin uumamaan nama ta'uu isaa akka mirkanaa'u godhu. Uumamaan amantaa barbaadde hordofuu dandeessaa. Ejjennoo siyaasa barbaadde qabaachuu dandeessaa. Sadarkaa diinagdee kamirrayyuu jiraachuu dandeessaa. Jireenya hawaasummaa kee kan barbaade ta'uu danda'a. Ati garuu Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, Pirootestaantis ta'e nama kan jedhu qabatee kan amma wanti gaaffii keessa ta'e tokko namummaa namaa. Namummaan namaa gaaffii keessa ajjeefamuun isaa salphaadha. Reebamuun isaa, saamamuun isaa salphaadha. Namummaan isaa ilmaan maal jedhu abbootiin keenya yoo ammaa kan abbaa tuffatan dallaa cabsuu jedha. Abbaa kee yoo kabajne balballi banaa iyyuu osoo ta'e sigalee iddoo cunqursaa ilma namaa sadarkaa adda addaa irra gahu maddi isaa maal seete namummaa isaatiif gaafa. Kuni bakkatti deebi'uu qaba. Namummaan maallaqa baay'ina qabuun hin shallagamu, sadarkaa barumsaa irra jirtuun hin shallagamu, hin herreegamu, hin madaalamu, sadarkaa qabeenyaa qabduun hin madaalamu. Namummaan uumama gaafa uumama jiruu irraa adda taatee uumamtoota mirkanaa'e. Inumaa barumsa seera uumamaa keessatti waaqa fakkaatee uumame. Wantoota keessaa kan waaqa fakkaatu kophaa isaa danda'u. Kabaja guddaa qaba. Kana ni mirkaneessa.
fakkeenya waaqati kan uumame dhaloota wayinuu bakka bu'uu hin dandeenye. Namummaan ilma namaa mirkanaa'uudha duudhaa Itoophiyaa egereetii kunikaa mata duree mataa isaa ta'ee yeroo biraa kan xiinxalamu ta'aa jedhu. Akkamitti namni nama laala? Akkamitti namni nama madaala? Kan jedhu boru mata duree mataa isaa ta'ee beektonni hayyuun adda addaa kan afaan adda addaatiin xiinxalan ta'anii namummaan bara gaafii keessa namummaan. Inni lammaffaan obbolummaa, walqixxummaa fi bilisummaa. Obbolummaa, walqixxummaa, bilisummaa. Kuni duudhaa miidiyaa Itoophiyaa egeree keessatti. Obbolummaa, walqixxummaa, bilisummaa. Nuyi maaliif namni tokko duraan fakkeenyaaf qoobii yoo hojjennu qoobii dura migira irraa hojjenne sana inni harka keenya ittiin akkana godhan ittiin. San booda qoobii hojjennu kan walqixxannis hin ta'a. Maaliif itti dhamaate? Buutee baay'ee kan argamu. Dhibba haadha manaa ganamaa wayinuu jijjiirama. Haadha manaa ganamaa kee qabadhu kunuunsii eegii kabajii jedhamu. Kitaabni illee kitaaba qulqulluu irratti akkas jedha. Obbolummaan irra kasee zamana kana. Obbolummaan kiyyaaf maallaqaa gadi ta'e. Sadarkaa barumsaa qabnuu gadi ta'e. Qabeenya qabnuu gadi ta'e. Sabab irraa walitti dhufnee gadi ta'e. Agartee obbolummaan kuni bakkatti deebi'uu qaba. Hawaasa Oromoo biratti ilma mitii yoo jedhanii nageessa. Ilma mitii jechuun dubartiin takka deessee daa'ima gattee namni daa'ima san fuudhee guddata. Daa'imni sun ilma mitii jedhama. Guddifachaadhaan garaagarummaa qaba. Guddifachaan jaalattee dhaqxee qabattee fiddee guddista. Kuni daa'ima dabalatee fiddee raafuu mitii akka nyaanne fidattee ulaagaan qabu obbolummaan abbootii keenya jiru. Sabummaa isaanii walii kabaju, afaan isaanii walii kabaju, ogummaa isaanii walii kabaju, obboleessa ta'anii wajjin jiraatu. Laga ceesisanii halkan wal gaggeessu. Kanaafuu nuufillee lafeen dugdaa tokko miidiyaa Itoophiyaa egereetiif obbolummaa. Obbolummaan kiraayitee ulaagaan qabu. Ulaagaan qabu. Dhimma afaan wal jalaa balleessuu, aadaa wal jalaa balleessuu, miti. Afaan barbaanne dubbannee wajjin jiraachuu danda'u. Aadaa adda addaa qabaannee saba adda addaatiis amma sabuma tokko keessa fakkeenya saba Oromoo fudhatu. Oromoo yoo fudhatte Oromoon Wallaggaa, Oromoon Hararee fi Oromoon Baalee hagam obboleewwan waliin garaadha. Hagam maaliif aadaa adda addaa qabna mataan keenya. Oromiffayyuu akka itti haasofnu loqonni isa garagara. Nuumti saba tokko keessaa kan baane biratti obbolummaan irra kasanii beezikaali. Kanaafuu bakkatti deebi'uu qaba. Obbolummaan duudhaa miidiyaa Itoophiyaa keessatti ija walqixxummaadha. Walqixxummaa jechuun qabeenya dhuunfaa garaagaraa qabaachuu jechuun miti. Akkasitti yaadneeti amma walqixxummaan dhiiraaf dubaraa mirkanaa'uu qaba hojjetu maal jechuudha. Dura dhiiraaf dubarri maaliif walqixa? Dura kun xiinxalamuu qaba. Wanti dhiirri dubaraa ol, dubartiin dhiiraa ol ittiin hin
taane naturally gifted kan ta'e walqixxummaan jira miti naturally uumamaan san dinnaa goonee walqixxummaan nu mirkaneessa. Fakkeenya uumamaan hin bara ati mirga barachuu mirga dubbachuu mirga jiraachuu kan qabu uumamaan dhiirri dubaraa ol dubartiin dhiiraa ol mirga jiraachuu qaban. Sabni tokko saba tokko caalaa mirga jiraachuu hin qabu. Namni tokko nama tokko caalaa mirga jiraachuu hin qabu. Walqixxummaa yoo jennu hiikuun nurra jiru. Wanti ittiin walqixa hin taane jira waan ta'eef diinagdeedhaan walqixa ta'uu hin dandeenye. Akkamitti danda'a? Sadarkaa barumsaatiin walqixa ta'uu hin dandeenye. Cimina amantaatiin walqixa ta'uu hin dandeenye. Jireenya hawaasummaa jiraannu walqixa ta'uu hin dandeenye. Jennoo dandeettii bulchiinsaa siyaasaa qabnu walqixa wantoonni walqixa ta'uu ittiin hin dandeenye baay'ee jira. Dhugaa kana liqimsiisuu barbaadde miidiyaan Itoophiyaa. Agartee garaagarummaa jiru appreciate godhanii sadarkaa barumsaa ati anaa ol qabdu appreciate godhee sadarkaa diinagdee irra ani jiru san naaf appreciate godhee wajjiniin jiraachuu mirkaneessuu malee diinagdee nama walqixa gochuun hin danda'amu walqixas ta'uu hin danda'u. Sadarkaa amantaa isaatiin walqixa ta'uu hin danda'u namni gosa amantaa hordofuun qofaa miti. Amantuma tokkotti sadarkaa amantaan inni irra jiru sun hordoftoota amantaa sana gidduutti garaagarummaa qaba. Kanaafuu walqixxummaa yoo jennu nuti namni nama ta'uu isaati maalidha walqixxummaan inni qabu? Dinnaa gochuu kan hin dandeenye, wayinuu sarbamuu kan hin dandeenye, kabajuufi malee kennuufi kan hin dandeenye maali? Kuni duudhaa miidiyaa Itoophiyaa egeree keessatti inni kan biraa bilisummaadha. Biyya lafaa kanarratti bilisummaadhaan jiraachuu qaba. Dubbannee, nyaannee, dhugnee, hojjennee, qabeenya horannee, gaa'ila horannee, fuunee, heerumnee, ilmoo argannee biyya lafaa kanarratti bilisummaadhaan namni jiraachuu qaba. Kun immoo yeroo tokko tokko dhimma bilisummaa sadarkaa mootummaatti kenninee ilaalu. Really nuti mootummaan ittisuun maatii dhabni. Bilisummaa qaba maatiin keenya. Abbaan manaa yookaan haati manaa hangafni mana keessa bilisummaan jira. Amma guddicharraa eegaltee gara xiqqaa dhufta malee garri biraatti deemu. Kanaafuu walqixxummaan obbolummaan bilisummaan kan lafee duudhaa miidiyaa Itoophiyaa egereetii jedha. Inni kan biraa dhugaadha. Dhugaa ragaa bahu. Dhugaa dubbatanii bakka itti buluu wayyaa. Sobni dhugaa haguuguu dandeessa. Haga dhugaan dubbatamu. Haga dhugaan of bilisoomsu. Ifa bahutti sobni bilisoomuu dandeessa. Dhugaa jiru dhalootatti himnee dhugaa jiru dhalootatti himnee filannoo isaa dhiisuu qabna. Dhugaa jiru dhalootatti himnee filannoo jiru isaa amma fakkeenyaaf harka kiyya keessatti harka tokkoon bofa harka tokkoon qurxummii qabaddee taariikuu filadhu jedhee odoon sitti kenne. Bofa filachuu dandeessu? Bofa yoo filatte garuu si nyaata, si hidha, si ajjeesa. Garuu harka bitaa koo keessa bofatu jira. Yoo filatte si nyaata, si hidha. Harka mirgaa koo keessa immoo qurxummiitu jira. Yoo filatte hin nyaatta. Jedhee sitti hime yoon si dhiyeesse bofa filachuu dandeessa mirga kee. Mirga kee. Dhugaa jirtu namatti barbaachisaa. Salphina waan ta'eef jechuudha. Salphina. Gaafa sobni qabaate hin salphanna waan ta'eef dhugaa. Hawaasa dhugaadhaaf wareegame keessaa baanee dhugaa jiru itti himnee
dhaloonni haa filatu. Keessattuu yeroo biraa kaasirritti kaasnee beektotas finnee dirree kanarratti hin mari'anna. Seenaadhaan wal qabatee, aadaadhaan wal qabatee, duudhaadhaan wal qabatee, sirna uummanni Oromoo hawaasni garaagaraa ittiin of gaggeessu dhugaasan hadhaa'uu dandeessi himnee dhaloonni filatu. Carraa filachuu dhaloota Oromoo qaba. Filachuu qaba dhaloonni. Maaliif baayoloojikaalii ati ilma kee dura duuta miti? Kutuu kee dura duuta. Dhugaa jiru natti himuu diddee erga ati duute booda ani maaf safar godha? Harruma natti himtee mardoo koo harruma natti himtee dhugaa koo harruma natti himtee maaf hin obbaafanne? Kanaafuu dhugaan duudhaa miidiyaa Itoophiyaa eegalee keessaa isa tokko. Dhugaa akkuma kan hin jiraanne somnee jiraachuu qabu. Namni qaama sadii irraa of eegu tokko waaqa, lama sammuu isaati, sadii hiriyaadha. Kunniin sadan eessallee deemtee jalaa bahuu hin dandeessu. Eessallee deemtee fooyya'aa maata. Kanaafuu dhugaan isa sadaffaan. Inni afuraffaan dhugaa kana immoo jaalalaan ibsu. Dhugaa kana. Dhugaan qabeettee namarratti iyyuun yookaan immoo karaa hin taane namatti deemuun sirrii miti. Fakkeenyaaf namni tokko si harkatti yoo baddalame eeyyeenni namni si harkatti baddalamee jira. Obboleessa kiyya ta'uu danda'a. Dhugaan sirraa qaba miti. Dhugaan sirraa qaba. Dhufee dhugaan sirraa qabu kana akkin sirraa fudhachuu qabu immoo naamusa mataa isaa barbaada. Naamusa. Nuyi keessattuu uummanni Itoophiyaa mirga keenya dhugaa kee imimmaadhaan himata. Dhugaa kee imimmaadhaan maaltu hubachiisa? Dhugaa keetiin kan dhiibamesii, kan rukutamesii, kan saamamesii, kan namni si jalaa baddalamesii garuu bu'aa imimmaadhaan himata. Bu'aan bada. Maybe kan si baddale bo'uu danda'a inumaa jechuudha. Hawaasa akkanaa hawaasa warqii ta'ee dhabdee hawaasni Itoophiyaa keessatti illee rakkoo isa quunnamu silaa kaasaan nama isa barbaachisu bo'uu himata. Taa'ee. Ani na yaadadha baadiyyaa fardi Oromoo biratti iddoo guddaa qabu. Farda nama tokko bishaan akka dhugne goote isii wajjin xoofoo tokko maabara tokko qabaatee inni gurgurate si himata. Maaloo taarikuun farda koo bishaan akka dhugne na jalaa dhoorgee jedhee si hima laata. Hin baddalame miti. Dhaqeeti maaloo akkana na godhe maalan isa godhe naa gaafadhaame jedhee dhugaa ofii akka itti madalame. Kanaafuu miidiyaan Itoophiyaa garee dhugaa jaalalaan ibsu. Jaalalaan. Odoo ittiin hadhaa'in, odoo ittiin ulfatin namni akka fudhatu gochuun immoo isaaf raffaadhaa jechuudha. Isaaf raffaadha. Inni kan biraa hafuuraa fi foon tokkummaa isaa mirkaneessu. Ilmi namaa wantoota guguddoo sadii of keessaa qaba. Hafuura qaba, manfas isa jennu kana. Ilmi namaa qaama qaba, lubbuu qaba. Wantoota sadan kanarraa jira. Hafuura isaa ajjeestee lubbuu fi foon isaa jiraachisuu hin dandeessu. Foon isaa ajjeestee hafuura fi lubbuu isaa jiraachisuu hin dandeessu. Wantoonni sadan kun ilma namaatiif immoo kabajamuudha qaba. Manfas, mirga, akaal, sigaa isa jennu kana. Hafuura, lubbuu, foon. Sadan kana immoo kabaju. Sadan kana. Yeroo tokko ajjeesuu jechuun maal jechuudha?
jennee olaantu ajjeesuun lubbuun foon gargar baasuu qofaan namni tokko bultii isaa keessatti jireenya isaa keessatti abdii akka fudhatu gochuun ajjeesuun qoricha itti gootee namni barumsaan akka dadhabu hojii isaatiin akka dadhabu gochuun ajjeesuudha. Hiika biraan qabu. Hiika biraan. So nama hafuura isaa, nama lubbuu isaa, nama foon isaa eegsisuun duudhaa kabajuun duudhaa miidiyaa Itoophiyaa egereetii jechuudha. Duudhaa. Inni jaaffaaf inni dhumaa kutannoodha. Kutannoodha. Yeroo tokko biyya akka waan keenyaa hin taane mandarri keessa jiru, ganni keessa jiru, gootni keessa jiru, godinni keessa jiru, magaalaan keessa jiru, naannoon keessa jiru akka waan keenya hin taanetti baluutu akkana godhe isatu itti gaafatama. Baluutu asiin buuse, baluutu achiin baase jennee harka marannee mana yeroo tokko mana dhugaatii ta'e machoofnee haasofna. Qofa malee. Miidiyaan Itoophiyaa eegalee gahee ishee bahu, dirqama ishee bahu, tokko kanaan hojjette. Kanaafuu kutannoon miidiyaa Itoophiyaa eegalee jechuudha. Kutannoodhaan sa'aatii qabnu fayyadamnee, yeroo qabnu fayyadamnee, maallaqa qabnu fayyadamnee biyya ijoollee keenyaa taatu, egeree ijoollee keenyaa mirkaneessa. At least bara nu jirru keessa itti tolee yoo jiraachuu baatan nuyi dabarree biyya itti tolee jiraatu taasisuu qaba. Kana kutannoodha. Odoo hin nuffin, odoo teellatti duubatti hin deebiin karaa amma haasofnu kanarraa gara bitaas gara mirgaas odoo jedhiin fuulduruma keenya ilaallee kutannoodha nuti jechuun immoo duudhaa miidiyaa Itoophiyaa eegalee isaaf qabfaadha. Kanaafuu wantoonni kun akka walii galatti falaasamaa fi duudhaa Itoophiyaa eegalee ka'a. Adeemsan immoo tokko isaa hiiknee hayyuu baay'eetu jira, beekaa baay'eetu jira. Hawaasa qonnaan bulaa yaada biyya kana ijaaruu danda'u, warqee harkaa qabu baay'ee qabna. Dargaggeessa yaada biyya kana ijaaruu danda'u, naannoo kana ijaaruu danda'u, magaalaa kana ijaaruu danda'u baay'ee harkaa qaba. Fuulduratti finnee gabaan kun oo'ee yaadni kun madaalli isaa mirkanaa'ee wal harkaa qabnaa kan jedhu kana kaasuuf gabatoomi taarikna dheeresse qaba. Sirrii baay'ee galatoomii dhimmootni ati nuuf kaafte kun dhimmoota murteessaa keessattuu dhaloonni amma kun gurratti kennee dhaggeeffannaan, gurratti kennee qayyabannaan biyyattii kana deebisanii ijaaruu keessatti gaheensa olaanaadha. Keessattuu akka dhala tokkootti, akka saba tokkootti yommuu teenyee ilaallu dhimmi kun ana laallatamu hin laallatamu jiru hundi isaatu of ilaallatu qaba. Dhimmi nun laallan hin jiru. Eegala addunyaa kana keessa jiraanne dhimmi nun laallan tokkollee hin jiru. Keessattuu dhimmoota adda addaa kun wal qabachuun tokkummaan jaalalli dhugaan kan jettu dhokatteetti yeroo ammaa kana. Waan dhokatte sana kan immoo miidiyaa qotti baasuun dirqama keenya yookiin dirqama miidiyaa kanaati. Maaliif waan dhokate tokko yoo sabaaf ifatti hin baafne borganama nusitti gaabbuu dandeenya jechuudha. Waan dhugaa beeknu dhoskineerraa yookiin abbootiin keenya dhugaa jiran dhugaa isaan qaban baafnee ittiin kennine taanaan itti gaafatamummaan keenyas guddaadha. Kanaafuu bifa kanaan yaada bal'aa kaasanii uummata biraan gahanii keessattuu dhaloonni ammaa kun immoo dhaabbatee of ilaallatee gara qalbii isaatti deebi'ee biyya isaatiifis ofii isaatiifis ta'uu qaba kan jedhudha. Dhaamsi kun keessattuu akka naannoo Oromiyaa keenyaatti yommuu fudhannee ilaallu amma imaammatni barnoota isaallee sirraa'aa jira. Akka odeeffannoo qabnutti bara 2015 keessatti bifa walakkeessa ta'een sirni barnootaa kun bifa hojiirra ooluun itti hojjetamaa jira. Kun dhaloonni keenya waggaa 30 darban keessatti dhugaa kana akkam beekne taasise. Kun maal akka qabdu tokkoon sabni biyya kana keessa jiru maalummaa isaa akka dagatu kan taasise keessattuu dhimma barnootaa kana keessatti gara fuulduraatti waa baay'ee kaafnee dubbachuu dandeenya. Keessattuu sirreeffamnee hojjetamaa jiru kun immoo kan nama jajjabeessudha. Kanaaf dhugaan jirtu kan dhokattee jechuudha. Imaammata barnootaa keessattis dhokatteetti. Hawaasa biratti dhokatteetti. Miidiyaa biratti ifatti baatee hin mul'anne kana gara fuulduraatti baafnee
uummatni akka ittiin jiraatu taasisuun yaada bal'aa kan nuuf kaaftedha. Guddaa galatoomna jecha. Egaa mee kana taasisuudhaan immoo caaseffamnis miidiyaa kanaa maal fakkaata? Miidiyaan tokko caaseffama mataasaa qaba. Hojiin tokko kamiyyuu caaseffama mataasaa qaba. Caaseffama isaa malee gadhiisee yoo deeme borga namaa gara hin mallattis deemuu danda'a waan ta'eef caaseffamni isaa maali? Gara fuulduraatti miidiyaa kanarraa maal eegamu jedhu akaaf nume. Galatoomni taarikidha. Miidiyaan kun amma miidiyaa onlaayiniidha. Akkuma haaluma har'a eegalle kanaan kan fufuudha garuu of keessaa immoo baay'ee qaba. Adeemsa immoo wantoonni fataa adeeman hojjetanis jira. Egaa manajimentii mataasaa qaba. Bulchiinsa mataasaa qaba. Gara immoo qaamni inni ilaallachuutis deemee sadarkaa beekamtii fudhatee illee sanadoota adda addaa qopheessaa irraa hin beektaa. Beekamsa isaas jalqabbii isaas sirrumatti walumaan beekna waan ta'eef. Kanaafuu haalli inni ittiin caaseffamee jiran iddoo sadii irratti ta'ee hojjetu tokko oduudha. Oduu jechuun amma miidiyaa adda addaa irratti ilaaluutti keessatti taateen hawaasa keenya keessatti guyyaa gubbaa kan miidiyaa irra hin baane inni nageenyaa baay'een mandara keessatti daa'imarraa hanga jaarsaa hojjetamu baay'ee mandara keessatti baay'ee kan poolisii bira hin geenye kan mana bira hin geenye baay'eetu jira. Laal kuni ol dhufuu qaba. Ba'uu qaba. Kanarratti xiyyeeffannee hojjetu. Namni har'allee hin barre har'allee ogummaa isaatti cimfatu misooma isaa nageenya isaa dallaa isaa akka inni itti cimfatu baay'eetu jira. Kanarratti xiyyeeffannee jira. Kanarratti. Inni lammaffaan duudhaalee safuu hawaasaa misoomsuu guddisuu irratti xiyyeeffannee hojjetu. Hawaasni kun biyya kana keessatti sabaaf sablammiin jiru kun har'a kan ga'e karaa salphaarra darbeen deemeessi. Amma wantoonni tokko kan nama jajjabeessan jiru mana murtii aadaa. Mana murtii aadaa hojjetu waan salphaa sitti fakkaachuu danda'a. Gaa'illee abbootii keenya hawwata keenya waggaa 50 waggaa 60 dhibbaa osoo diigamiin kan ture karaa kanaan ijoolleen maatii quxisuun hangafa ilmi tokko abbaa torba qaba jetta onnee karaan hawaasni keenya keessa darbee dhufe waan salphaa miti. Kanaafuu kana misoomsuu kana dhaloota dabarsuu irratti hojjechuun komponentii isaa lammaffaa. Kuni immoo isa sadaffaatiin immoo kalqillaa walfataa seenarratti hojjechuu qabna. Seenaan of laalee dhaloota boruu. Dhaloonni boruu amansi argee sirraan fudhatu. Inni dabarfata waan ta'eef boqota waan ta'eef. Kanaafuu seenarratti hojjechuun immoo isa qabxii. Oduu jechuun taateewwan hawaasa keenya keessatti dhimma nageenyaa, dhimma tokkummaa, dhimma hawaasummaa, dhimma diinagdee, dhimma amantaa, dhimma siyaasaa deddeeman kana walirraa fuudhee gara hawaasa biraatti geessisuudhaan walitti hidhuu hojii keenya isaa. Inni lammaffaan aadaa, safuu, duudhaa hawaasa kanaa immoo akka guddatu, akka babal'atu. Inni gaariin jedhu akka babal'atu gochuu irratti hojjechuun hojjetanii keenya isa lammataan sadaffaan seenaan inni ijaaras hin diigasu. Kanaafuu seenaa irratti immoo jechoota baay'ee qabna, hayyuu baay'ee qabna, abbootii baay'ee qabna. Biyya kana keessatti seenaa hojjechuu kan danda'an madda seenaa ta'anii hojjechuu kan danda'an baay'ee.
as keessatti. Inni kan biraa walitti hidhiinsa qooda fudhattoota irratti walitti hidhiinsa. Walitti hidhiinsa qooda fudhattootaa jechuun taariikh. Abbootiin amantaa fi manni mootummaa dhimma biyyaa kanarratti akkamitti wajjin hojjechuu qabu, akkamitti wajjin hojjechaa jiru kan jedhu lafarratti walitti fiduu walitti namni amma bara kana keessatti qooda fudhattoonni walitti dhufanii yoo hojjenne faallaa isaa walirratti hojjetu, wal balleessu irratti. Kana cimsuu madda walitti bu'iinsaa, madda jeequmsaa kan ta'an barbaannee irratti hojjetu. Daawwattoonni keenya illee miidiyaa irraa kan eegan keessaa inni tokko miidiyaan kun torbaan ittiin ilaalamu guyyaa tokko afaan Oromootiin guyyaa tokko afaan Amaariffaatiin ergaa wal fakkaataa ni dabarsaa karaa adda addaatiin obboloowwan keenya abbootii keenya amantaadhaan siyaasaan odoo addan baasiin yaada qabu yaada ijaaruu qabu kan amannu barbaannee finnee dirree kanarratti dhiyeessinee irraa hammanne irraa bitanne. Kanaafuu torbaan guyyaa lama amma Oromoffaan eeganii Amaariffaa fi Oromoffaan yaada kana ijaaruu utubuu hawaasa ijaaruu utubuu dhaloota darbee fi dhufuu danda'u nageenyi tokkummaan misoomni jiruu fi jireenyi keenya hawaasummaa akka tasgabbaa'u miidiyaa karaa qabate kanarraa maqne miidiyaa Itoophiyaa egeree akka dhufuu hin barbaadu. Egeree malee kaleessa, egeree malee har'a bu'uuramu. Egeree keenya har'a ijaarra, egeree keenyas har'a tolfata. Kanaafuu maamiltoonni keenya, hordoftoonni keenya waan egeree biyya keenyaa hin murteessine qabatanii gara miidiyaa Itoophiyaa egereetti dhufuu hin danda'u. Xiqqaattus waan gumaachitu. Erganiis haa ta'u dhufanii. Kanaafuu jalqabbiin keenya xiqqaadha. Hundi keenya garuu guddaa akkasitti yaada. Hawaasa onnee akkanaa qabu kana keessa baane waan ta'eef. Kanaafuu cimnee Itoophiyaa nuyi keessatti sooramu. Ijoolleen keenya immoo keessatti nu sooran. Itoophiyaa ijoolleen keenya keessatti nu boqachiisan, nuyi keessatti boqanne. Itoophiyaa egeree irraa ni eeguu jedhee ni eegu. Kanaafuu miidiyaan Itoophiyaa egeree Itoophiyaa abbootiin hawwonni keessatti sooraman ijoolleen hawwota abbootii keessatti sooran dhalootaa kennuudhaa jechuudha. Kennaan tokko. Kanaaf baay'ee bara haarawaa ilaalcha fi yaada haarawaan simachuudhaa jennee guyyaa kana kan kaane. Kanaafuu waan baay'ee damee hawaasummaa, diinagdee, siyaasa, amantaatiin kanaaf dhaloonni akka gumaachu ni hojjetu miidiyaan jechuudha. Gaarii galatoo. Eshi guddaa si galateeffannaa Nugusee. Egaa yaada bal'aadha kan nuuf kaaftee keessattuu caaseffama kana keessatti egaa wantoota qabannee dhiyaannu kun dhaloota ammaatiif kan ijaaru akka ta'e keessattuu immoo biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa kana waan keessa galte keessaa bahuudhaaf miidiyaan kun barbaachisaa akka ta'e hundi keenya kanatti amanuu qabnudha. Maaliif akka biyyaattis akka biyya keenyattis muufamee ilaalu tasgabbiin tokkummaa kan dhufu miidiyaaleedhaan wantootni darban marti bitamuu qabu yookiin immoo yaada bitamuu qabudha. Namni yaada qabu gara miidiyaa keenyatti dhufee akkuma teettee yaada miidiyaa kana gabbisu namni qabu dhufee miidiyaa keenya kana wajjin dubbisuu kan dandeenyudha. Akka waliigalaatti mee dhaamsa yoo qabaattee fi
dhumarratti wanti dabaltuu jiraatte dabaliiti. Sa'aatii keenyas waan dhumaa jirtuuf kan qophii keenyaa kan ta'a. Taarik egaa yaarraa akka kanaan waan kannee kaanii dukkanni baay'ee jiraachuu danda'a. Harka maratanii dukkanaa baaruurraa riibi tokko ta'anii dumboota ta'ee ala qoricha. Kanaafuu waan dukkana nuti fakkaate san keessaa kan ba'an abaaruudhaan kan ta'e dumboota ta'ee. Lammaffaa immoo gaafa walitti dhufne humna waan guddaa hojjechuu nu dandeessisu qabaan. Kanaafuu tumsuun immoo waan miidiyaa kana baay'een keenya tumsuu qabna illee yaada. Yaada baay'ee keenya kaasnee gurgurra jedhee waan yaada. Namni baay'ee yaada mataa isaa qaba. Bakka itti gurguratu dhabee kan rakkate baay'eetu jira. Kanaafuu immoo walii tumsinee wal gargaarree fakkii mootummaa fudhatte mootummaan carraa argatee biyya bulchaa. Mootummaan biyya bulchuu biyya diiga yoo ta'e teessee iyyuudha moo akka inni biyya diigne hojjechuutu sirrii. Mootummaan biyya bulchuu ijaaraa jira yoo ta'e immoo teessee abaaruudha moo faana ijaaruutu sirrii. Cost benefit analyze goonee diiga kan hojjetu. Maatii keessatti haati mana diiguu yoo barbaadde ijoolleen ta'anii ilaaluu qaban. Abbaa gargaaranii mana kana baraaruu qabu. Yookaan haadha gargaaranii abbaa sirreessanii mana baraaruu qabu. Kanaafuu gumaachuu, hojjechuu, tumsuu, raashinaal ta'anii lookaal hojjechuu barbaachisa. Amma nuyi Oromiyaa keessa jirra. Hawaasa Oromoo keessaa baana. Hojiin nu hojjennu Oromiyaa keessa ta'uu danda'a. Hojiin ati hojjettu garuu fayyaduu kan qabu. Atillee yaaduu kan qabdu international hawaasa. International karaa ta'een yaadne lookaalii hojjennee bu'aa isaa immoo addunyaadhaaf kenninaa jechuudha. Kanaafuu yaada qabna. Bakka asirratti gumaachuu qabna. Kaayyoon keenya baay'ee yeroo gabaabaa keessatti gara reediyoo deemu. Yeroo gabaabaa keessatti deemnee dhaloota oduun jaalatiin nu harkaa fudhatan beekuu qabna. Namni lafa kanarra yoo jiraate Taarik fayyadamaa ta'uu qaba. Ani jennu qaba. Erga jiraate barataan barachuun isaa erga noolle qabxii gaarii fayyadamu. Qonnaan bulaan oduun isaa erga noolle qotee callaa gaarii galfachuu qaba. Daldalaan daldaluun isaa erga namne daldalee buufachuu qaba. Hojjetaan mootummaa ta'uu isaa erga noolle seeraan hojjete biyya kanaaf gumaachuu qaba. Kuni kan ta'u walitti dhufnee mari'annee haasofnee waan keenya naannoo keenya magaalaa keenya ganda keenya mootii keenya ta'u gahee keenya yoo hin baane eenyullee ayitee mootummaas yoo ta'e nama dhuunfaa tajaajiluu hin danda'u baay'ee gabu'ee gammachiisuu hin danda'u. Abbootiin amantaa mataan isaanii sadarkaa nama dhuunfaatti gabu'anii zamana kana hojjechuun ulfaata. Kanaafuu ofii hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafuu walii haa hojjennu qalbii jijjiirame laphee gaarii yaa qabaa. Ani kan jedhu kana. Kanaafuu har'a eegallee namoonni sadarkaa keenya kan jalqabaa kana dhaggeeffatan borusilillee dhuftanii kanatti yaada mataa keessanii akka himattan akka gurguratan abdii guddaa qabna. Waaqni immoo nu haa gargaaru warri dandeessan kan mootummaas kan dhuunfaas nu gargaara dhaloota boruutii hojjetu akka taanu nurratti hojjeta. Kan jedhu kana qabaa Waaqayyo immoo nu gargaara abdii guddaan qabaa.
yaa jajjabaannu ulfaannu baay'ee namatti tole biyya kana keessatti naannoo kana keessatti magaalaa kana keessatti gumaachuuf carraa kana argachuu koottis baay'ee gammada taariif galatama. Tole, Nugusee Girmaa guddaa isin galateeffannaa yaada bal'aa nuuf kennitaniitu kaayyoo miidiyaa kanaa maali, duudhaan isaa maali, soonni isaa maali kan jedhuu fi gara fuulduraattis maal akka yaade miidiyaan kun bal'inaan nuuf kennitaniittu. Egaa gara fuulduraattis yaadota garaagaraa qabannee keessummoota biraa kanneen biroos qaama mootummaa irraattis akkasumas qaama amantaalee garaagaraa irraa qabannee dhimma kanarratti dhimma biyya ijaaruu keessatti kan walii wajjin hojjennu ta'a. Keessattuu xiyyeeffannee dinagdee keenya irrattis tokkummaa biyya keenya irrattis hawaasni keenya maal akka fakkaatu walii wajjin kan hojjennu ta'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa sagantaa keenya baniinsaa yaada bal'aa isin biraan kan geenyedha. Obbo Nugusee Girmaa manumaan guddaa isin galateeffata. Isinis waan nuuf faana turtanii hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Egaa torban immoo sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Akkuma obbo Nuguseen sila ibsanitti guyyaa kamisaa sagantaa afaan Amaaraatiin walitti deebinee immoo dhimmoota garaagaraa kaasuudhaan kan waliin taasisnu ta'a. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galateeffannaa. Ajera galaba maadim misamani lumudu anolle horidu anolle ma wal jibbanamni